Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo akkam jirtan yoo yaadannee jirra harka fuunee ummanni Oromoo ummanni musliimaa addunyaa kanarra jirtan hundi keessanuu baga jala bultii Ramadaanaa bara 2023 akka jiraatti waggaa 1444ffaatiin isingee jennaa ummata muslimaa addunyaa irra jirtan hunda keessanuu baga Ramadaana 2023 rabbiin itti isingee jechuun barbaada. Tamam shaworo like godha, share godha, comment jalatti kennaadha. Kunis hinaafu baay'ee hojiinis hin dhaabbattu itti fufti. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenya maal fakkaata baganaaf jiraattanii Ramadaanni kun Ramadaana milkii akka ta'u abdii qabnaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. Baatiin tun baatii hundarra baatii filatamtuudha. Baatiin hunduu garuu gaarii miti jechuu kootii miti. Baatiin tun baatii kabajamtuudha. Baatii keessa wanni baay'een wanni danuun keessa hojjetame baatii keessa uummanni musliimaalleen milkaa'ee kan eenyummaa isaatiin ibsachaa turedha. Baatiin Ramadaanaa tun baatii hunda caalaa baatii kabajaa qabdu. Baatii keessa sheeyxaanilleen hidhamu. Baatii keessa kan wallolee itti araaramu. Baatii keessa nama waan qabne harka qalleeyyii ittiin nyaachisanii ji'a keessa ibaadaaleen baay'ee namarraa taqabbalamtu. Kanumaafuu baatiin tun baatii hunda caalaa baatii kabajamtuudha. Baga rabbiin baatii kabajamtu kanaan isingee jechuun barbaada. Ani Tamam Shawuu Oroodha. Galatoomaa ulfaadhaa inshaallahu ta'aalaa. Ramadaana kanallee nama jalqabee nama hamma dhumaatti fixu rabbiin waa taasisu. Rabbiin guyyaa Lailatul Qadrii sanillee rabbiin walirra akka dhaabu abdii qabna. Jajjabaadhaa inshaallahu ta'aalaa wal jajjabeessinaa. Yoo rabbi jedhee inshaallahu ta'aalaa ummaa miti yeroo gabaabaa keessatti du'aa keessanis nu dagatinaadha. Irra deebi'uudhaan Ramadaan Kariim jennee jirra. Ramadaan bara 2023 baga nagaan geessan jennaa inshaallah. Baatiin tun baatii hunda caalaa kabajamtuudha. Baatii keessa namni walolleen ittiin araaramuudha. Baatiin tun baatii keessa ajrii guddaa itti argannuudha. Maaliif baatiin tun baatii Ramadaanaa jechuun waggaa ji'a 12 keessaa jiini kuni jiina kabajamaadha. Jiini kun ji'a ergamaan rabbiilleen sallallahu alaihi wasallam Ramadaan sanarra taa jiraatu. Baatii keessa isaanilleen gaafa Madiinarraa godaananii hijiraa jechuudha. Sanarraa kaasee ummanni musliimaa waggaa 1444 kana achirraa kaasee hanga irraatti jechuudha. Akka lakkoofsa Arabaatti jechuudha akka hijiraatti lakkaamaa jira. Kun ji'a kabajaa qabu ji'a ulfaataadha. Ji'a ji'aanilleen keessa gaggeeffamaa ture. Ji'a namni jallatilleen keessa diriirfamaa ture. Ji'a muuminni yaa hanga baatti walitti dhufee jechuudha. Ji'a kana namni irra caalaa ibaadaa duraan qabu caalaa ibaadaa jabdu halkanii guyyaa jechuudha. Taraayiidhaan bifa sunnaatiin irra deddeebi'uudhaan baatii hundarra jechuudha. Baatii keessa ibaadaalleen garmalee godhamaa jirtu. Yoo rabbiin nu laaffisee inshaallahu ta'aalaa ni jajjabaannaa wal jajjabeessinaa. Humaa miti video tanallee share godhaa like godhaa akka namoonni bira geessu.
رديبني جزاكم الله خيرا جنة جرا جزاك كسن جنة عتاو أمة ورمو في أمة مسلمة هم دملي بقى ويا كبجا رمضان بركم لما دم السدي كان جيسن سنين جتهم بربادا غلطوما سمني خمسة قال كنا رأي قالوا نبي إن شاء الله يا رب جدي ربي أكون الله بسو أبدي كمنا يرو غبابا كساتي ربين أكا إجاور غروس أبدين كبا doai kesaninis nun bagatena doai kesaninis nutuna dapat dada rede budan baga ramadana jia kabajama kana gesan sini jecum berbada jabada galatoma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahunillahi jannah jarra namonni wolola turille walitimu fannillen ahunillahi ifaman goda umbati ifamati jabada urfada insyaallah taala namonni walitimu fannis ka walitimu fatinis ya dan jecuna rede budan ahunillahi Ramadan milki akan ustaw abdi kamna jabada galatoma wal jajabisna insyaallah taala yorbu jadi wal janada banna YouTube kenya le like nu goda share nu goda comment le jalatin kanna yanne ke seres nu jabesa garade budan Ramadan karim janne jarra Ramadan milki akan ustaw abdi kamna insyaallah taala yorbu nu lafise wal janada banna ninja galatoma ulfada nisninja